waaqayyo irra waan godhu. Ameen. Baay'een amana wanti naasisaaf sodaachisaan tokko kan isinirra hin ga'in biyya kanatti hin ta'a. Amiin jedha. Ameen. Isinirra hin ga'u maal isin tuntaa waaqayyo manatti dubbata. Mana kee argatu. Ameen. Harkeessin ol fuudhaan mana koon argatu jedha. Mana koon argatu. Sagalee waaqayyo keessaa walii wajjin dubbifannaa. Seera uumamaa boqonnaa 3:8-10 irra jiru nan dubbisa. Kana booddee namichii fi haati manaa isaa yeroo qilleensi qabbanaan qilleensa utti waaqayyo gooftaan iddoo dhaabaa sana keessa utuu adeemuu sagalee dhaga'an. Isaan waaqayyo gooftaa duraa mukeetti iddoo dhaabaa sana gidduun dhokatan. Waaqayyo gooftaan garuu namicha waamee isa jirtaa jedheen. Namichis ani sagalee miilla kee iddoo dhaabaa keessatti dhaga'ee qullaa koo waanan tureef nan sodaadhe nan dhokadhes jedhe. Caafa abboota firdii keessaa dubbifannaa amma immoo boqonnaa 6:11-12. Yommus ergamaan waaqayyoo dhufee qilxuu mandaraa ofirraa bukkee jiru tokko jala taa'e. Lafichis kan Yoo'aas nama sanyii Abii'ezer ture. Yeroo sanatti Geediyoon ilmi Yoo'aas warra Miidiyaan jala dhokachuudhaaf iddoo wayinii cuunfaatti qamadii innaa ture. Ergamaan waaqayyoo sun Geediyoonitti mul'ate. Yaa loltuu jagnana waaqayyo si wajjin jira jedheen. Ameen. Seera uumamaa boqonnaa 3 irra kan jiru kanarraan xiqqoo waa tokko dubbadhee iddoo jannata jedhamu sana keessa waaqayyo ergii nama uume kaa'ee namoonni inni uume kun namoota lama Addaamii fi Hawaaniin akka isaan itti jiraatanii fi hayyama dafqa hin qabne tokko waaqayyo kenneef. Jiraadhaa jedhe malee hojjedhaa hin jenne, jiraadhaa jedhe malee dafqaa hin jenne, jiraadhaa jedhe malee kaadhaa hin jenne, garuu tottolchaa jedheetu jannata keessaan kaa'ee wanti ittiin buune jiraachuu danda'a waan ta'eef kanatti nyaatinaa kanatti immoo nyaadhaa jedhee itti kennee isaan biraa sokke. Akkaataa isaan itti waaqayyoon argaa turanii akkaataa nuyi amma itti arginu kana otoo hin taane kallattiidhaan Addaam waaqayyo wajjiniin yeroodhaa yerootti haasa'a ture. Yeroo waaqayyo Addaamii wajjin haasa'u yeroo itti qilleensi qabbanaa dhufu akka waaqayyo miilli waaqayyo gara isaa dhufaa jiru beeka. Yeroo hundumaa reedii ta'e isa eega ture. Yeroo qilleensi jijjiiramee qilleensi siraarraa qilleensi kan biraan qilleensi tasgabbaan ta'u qilleensi qabbanaan tokko dhufu miilli waaqayyo gara mana isaatti gara jireenya isaatti akka deemaa jiru bara. Isa booddee wajji waaqayyo wajjin haasa'uuf reedii ta'a. Qilleensi mana kee dhufu kana booddee qilleensi jeequmsaatu hin taane qilleensi nagaa baatu haa ta'u. Ameen. Namatti waaqayyo dadhabbii akkaataatti bineensota uumee galaanota maal kanarraa adda wanti isa godhu waaqayyo namoota bira taa'e. Waaqayyo wanti inni hojjetu qajeelaa akka ta'e yoo isaaniif qoosaa fakkaate iyyuu wanti waaqayyo hojjetu bareedaa ta'uu isaa. Mee wanti waaqayyo waa'ee koof hojjetu bareedaadha. Wanti waaqayyo waa'ee koof hojjetu bareedaadha. Namni waaqayyo akka namatti dadhabe waan itti dadhabe kan biraa tokko iyyuu hin qabu addunyaa kanarraa. Amma waan irra lafaa kana ilaallee wanti irra lafaa jiru kun guddaadha jennee fudhachuu dandeenya. Lafa kana iyyuu guddaadha se'uu dandeenya. Indaam lafi kun pilaaneetota jiran keessaa sadarkaan ishee gadaanaadha. Laftuu xinnoodhaan jedhe waaqayyoof. Lafa kana uumuutti pilaaneetota warra kan biraa uumuuttis waan itti yaade hin qabu waaqayyo. Waa'ee namaa garuu itti yaade. Waa'een kee waaqayyoon hin yaachisaa amiin jedhe. Nama akkasitti dadhabee hin dadhabinaa isin ani isinii dadhabeera. Yeroo sana akka isaanii dadhabetti bira taa'uu waaqayyo akka namni hin dadhabneef. Ituu namni hin dhalatiniin dura waan namni ittiin jiraatu lafa kaa'e waaqayyo. Ati tuu garaa kee keessaan ba'een macaafisii barraa'e tokko jira. Isarra yoo buute isaan jiraatta. Ameen. Namni hundumtuu lafa kanarratti waan itti waamame yoo hin jiraatin jireenya isa waaqayyo kaa'eef sanatu hin jiraatin du'a. Biyya lafaa kanarratti jireenya keessa waan lama jira. Jiraachuuf turuu waan jedhamu jira. Turuun kan bineensotaati. Bineensonni jiraatanii du'an turanii du'u. Namni gooftaa kana hin beene namni sagalee waaqayyoo miilla sokosaa waaqayyoo hin beene turee du'a malee jiraatee hin du'u. Jiraatanii du'uu jechuun foonittis hafuurattis wanta waaqayyo namaa kaa'e keessa jiraachuu jechuudha. Biyya lafaa kana keessatti waaqayyo dhala namaatiif nama ajjeesuun keenye, nama warraduun keenye, nama salphisuun keenye, nama miidhuu hin keenye. Kun daandii namni cabse itti dhaqee galee keessa turuudha. Keessa tura malee isa keessa jiraachuu hin danda'u. Yeroo hundumaa maaliif jechi kun fayyadama isinitti fakkaata? Namni nama ajjeesu namaan du'a waan ta'eef. Kanaafitu jara kanaanii
Aaboo bineensota gararraa, aaboo waan galaana keessa, waan galaanarraa, waan qilleensarraa hundumaa bulchaa bitaa jedheetti laate. Waan hundumaa amma kanatti itti kenne keessa muka tokko dhoobu. Aaboo waan hundumaa gochuuf, waan hundumaa hojjechuu nutti kenna Waaqayyo waan nu dhoobu qaba. Yoosef kanaafi abbaan manaan kee wanta hojjedhu irratti aaboo naa kenneera, gooftummaa naa kenneera, hojii geggeessuu nan danda'a. Ajajuu nan danda'a, shuumuu nan danda'a, shaaruu nan danda'a, qajeelchuu nan danda'a, akkas gochuu nan danda'a. Kan inni sitti natti laanne garuu si duwwaadhaa jedheen haadha manaadhaan. Waaqayyo waan hundumaa irratti aaboo nuu kenna, waan hundumaa nutti laata. Bareechee ergis keessa isaan kaa'etu yeroo hundumaa wanti shaakalame tokko isaan gidduu jira. Addaamiif waaniif Waaqayyo gidduu wanti jiru maa inni yeroo Waaqayyo dhufu beeku. Har'a garuu waan kan biraa tokko dhalate. Iddoo si kaa'ee sin nabii Waaqayyo. Ameen. Adeemaa gaafa Waaqayyo dhufu iddoo itti kaleessa wal beekan sana hin jiran. Iddoo Waaqayyootti Addaamiif waan hin beeku sana hin jiran. Waaqayyo immoo yeroo hundumaa Addaamiin gaafa barbaachuu dhufu iddoo Addaam jiru dhaqa malee Addaamtu iddoo Waaqayyo jiru dhaqa miti. Waaqayyo iddootti jirtu dhufa ameen jedhu. Iddootti shaakala. Iddootti haasaa Waaqayyo wajjin hin jalqabu. Iddootti haasaa Waaqayyo wajjin achi dhufa Waaqayyo. Iddoo aarsaa keessa na beeka Waaqayyo achi dhufa. Kanaaf sitti deddeebi'a. Iddoo itti shaakalte sana ammayyuu dhufaa jira bara. Nun achi hin jirru yoo ta'e inni koon naqaam yeroo sa'aatiitti dur wal argaa turre sana dhaqaa bara. Fattuu iddoo aarsaa toshitee turte sana inni achi jira mituu achitti deebite. Wal agartu achitti. Gaafa Addaam faa bira ga'u hin jiran. Eessa dhaabatee waamee isinitti fakkaate. Addaam faa lafa jiran dhaquu hin danda'a ture Waaqayyo. Garuu maa inni eessatti haasaa walii beeku iddoo jalqabaati. Achi dhaabateetu uwwaatu isa uwwaatu dhiisu isa dhiisu iddoo isaa dhaabannee waaman. Waaqayyo iddoo kee dhaabatee si waama. Ameen. Sagalee Addaamtu iddoo qayyarate malee sagalee Waaqayyo amma jechuma jira. Situ lafa Waaqayyo iddootti Waaqayyo sitti dubbate sana hin jiru ta'a malee sagalee Waaqa lafa sitti dubbatame sana jira. Ameen. Ameen. Waaqayyo kan guukoon turse, Waaqayyo isa jedhee raawwachuu dide, Waaqayyo kana gochuu dide, Waaqayyo hin ture jenna. Eessa dhaabatee dubbataa jira lafa sana jira Waaqayyo. Iddoo ati itti Waaqayyo wajjin haasaa qabdu turte. Amma si yaadachiisuu barbaada. Eessa ture iddoochi? Yoo waldaa kiristaanaa ilaaltee iddoo kee gadhiifte taate iddoo keetti deebi'uu hin dandeessu. Yoo paasterii ilaaltee iddoo kee gadhiiftee taate iddoo keetti deebi'uu hin dandeessu. Yoo wangeelaawii raajota ilaaltee iddoo kee gadhiifte iddoo keetti deebi'uu rakkisaa. Namni nama laalee dhufe nama laalee gala waan ta'eef. Namni isa kana laalee dhufe garuu isa kana duukaa deema ameen jedhu. Eebbi kee garuu achi taa'ee si eega malee si duukaa socho'u. Iddoo aarsaa kee jira eebbi kee. Addaam ennaani hin dinne jala. Nama si biraatiin jalaan didimmeedhi. Si waama Yesuus edhi. Jalaan didinedhi. Eessa hirtaa ennaani. Sokossaa miilla kee dhaga'eetan jedhe. Qullaa koo immoo ta'een jedhe. Si dhokadhee. Sokossaa miilla Waaqayyoo mana keetti sitti dhaga'ama. Gurra dhaga'u Waaqayyo yeroo nuuf agaxxamu. Lachuusa qabanna gurra keenya. Akka hin dhageessanitti. Yaa Waaqayyoodha na duukaa. Har'aa jalqabee sokossaan miilla kee dubbiin sagalee kee yeroo hundumaa natti dhaga'amu jedha. Sokossaan miilla kee dubbiin sagalee kee natti haasa'uun kee gara koo dhufuun kee natti dhaga'amu jedha. Ameen. Gatee sin gatu Waaqa. Nama sin biraatiin gatee sin gatu Waaqayyo. Kan firdi du'aa namatti kennu nama duwwaa. Seexana duwwaa. Waaqayyo iddootti jirtu dhufee si kaasa. Ameen jedha. Maal duwwaa sirraa barbaada Waaqayyo? Asin jiraa kee barbaada. Mee asan jira jedha. Yaa Waaqayyo jedha. Na ilaaleedha. Asan jiraa duwwaa sirraa barbaada Waaqayyo. Abboota firdi keessatti waan Geediyoon ta'e ilaala. Uummati isaa rukutameera. Namni baay'een kisaraa keessa galeera. Poolitikaan biyyichaa jeeqamaadha. Ikoonoon biyyichaa kufeera. Wanna hundumtu nu bitatti galeera. Namni goota jedhamee eegamu biyya sanaaf hin fayyada jedhamu immoo isa. Waxxaatii cimaan dargaggeessi cimaan Geediyoon ture. Namni hundumtu ijarra keeyateera. Isa booda asii sodaan itti gale. Lafa warra minaan rukutuutti gale. Meeshaa isaa lafa kaa'ee waan qabu dhiisee jagnummaa isaa dhiisee humna isaa dhiiseetu warra minaan calleessanitti dabalame. Minaan rukutaa gidduu lixee malee minaan rukutuu hin. Iddoo amma jiraataa jirtu kana
shawwaduu numaaf jiraata harta malee iddoo kee miti amiin jedhe. Namni nama iddoo isaa malee taa'eetu akkuma ollaan jiraatutti jiraata harta. Hin amantaarra Waaqayyo waan natti beera. Harka kee ol kaasi. Dhokattee iddoo kee malee uummatuma fakkaattaaf hin teessu ofuma dabarsuuf hin teessu har'a Waaqayyo iddootti dhokattee si mul'isaa. Natu mul'ate ayyaa. Naariyataa jiranii warri sanyii keenya fixan warri biyya keenya fixan ijoollee fixanii narra darban jedheetu warra midhaan cagadu wajjin. Midhaan cagadan dhufanii darbu inni cagadaa mara warra midhaan rukutu waan ta'eef ittiin bu'inaa ee darbu jarri. Ergamaan Waaqayyoo garuu qaxxataa dhaqa. Qaxxataa sitti hafa. Akka godhe dhaqeetu muka geedooni biraa midhaan calleessu bira dhaqee taa'eetu warri haalli sun dhosse ergamaan dhufe. Isa sun dhosse sana Waaqayyo sirraa kaasa. Waan ati murteessaa taateef Waaqayyo deddeebi'ee sitti dubbata kana beeki. Waan ati murteessituu taateef amma ammaa sitti deddeebi'a. Nama mana namaa taa'u yoo inni balleesse maaliif qodaa koo balleessiteedhaaf dheekkamu malee naasirradhuudhaaf namni dheekkamu hin jiru. Ijoollee isaanii garuu boris akka isheen hin balleessineedhaaf malee qodaa ta'e hin bitamaadha jedhu. Waaqayyo kan sitti dubbataa jiru mucaa isaa waan taateef. Hinna Geediyoon jedheen loltuu warri nu fixaaran nurra baanii jedhee ofirra sodaachise. Gaafa Waaqayyo dubbatu warri roomman nuuf hin arguuf jiru. Malee kan biraan gidduu si duraan galin. Waraana sodaatee biyya sodaatee dhokatee caakkaa keessa jiraatuun lafatti midhaan tumaan jiraatuun Waaqayyo akkasee loltuu jagna nana akka Waaqni si waamutti miti hin galmi si waamutti beektaa. Dhaqattanis jibbitanis barri kun bara simmataa dhuffattanii jiraattan miti amiin jedha. Akka Waaqayyo sana dhiiseera namni na dhiiseera dhimma koo namni hin qabu dhimma koo Waaqayyo sin qabu jedhee dhokateettitu Waaqayyo ani si wajjinan jira. Sagalee sokossaa miila Waaqayyo dhaga'i. Yoos Waaqayyo sagalee kee dhaga'a. Yeroo dhokattee teessu miti. Yeroon kun siif yeroo hojiiti. Yeroon kun siif yeroo fiigani. Yeroon kun siif yeroo hojiiteeni. Bakka waan tokko isin hubachiisuu barbaadan mas nama of dhosse eenyu mul'isuu hin danda'u. Ofii kee dhosse. Mul'ata keessa kee dhosse. Abjuu keessa kee dhosse. Waan si keessa jiru dhosse. Waaqayyotu barri kun bara mul'achuu ijoollee kooti. Ameen. Karaarraa kaasu. Ameen. Kan abdate Waaqayyo si. Ameen. Kan abdate Waaqayyo si. Ameen. Raajii meeqa dhokateera? Lallabaa meeqa dhokateera? Ogeessa meeqa dhokateera? Maal haalaan? Hin danda'u Waaqayyo? Sin baasu Waaqayyo? Hin baasu. Olgaa sirba kiri. Inni danda'u. Miilli lafatti dhokattee si baasu. Miilli an kana booda ati hin danda'u bakka kana booda kan koo dhumeeratti jette sana iddoo kee sana iddoo itti dhokatte gara iddoo keessa sirriitti si baasu. Har'a gara mana keeti miilli socho'eera. Isa si dhosse sana keessaa ba'uu fi miilli wayii gara kee dhufaaraa dhaga'i. Dhokattee itti maqaa Yesuus sabani jedhi. Waaqayyo si mul'iseera. Isa ituunni mul'achuu nurra jiru haalli qilleensi fira dhabuun horii dhabuun maal dhabuun nu dhosse immoo har'a Waaqayyo sagalee irratti ergeera. Iddee mul'atte. Nama baay'ee rakkaa baase dhukkuba harkaa HIV harkaa kaanserii harkaa balbala cufamaa harkaa kiyyoo diinaa harkaa xinqola harkaa dubartii harkaa raas midhage harkaa beera ofirratti dubbatu akka biratti siifatamu akka amantii kee siifatamu maqaa Yesuusiin miilli kun arraba kee duuka jira Waaqayyo. Aboon arrabaa gabbaaniidha. Aboon arrabaa jabaadha ofirratti dubbatu. Kaleessa namni nyaata miidhaa ofirratti dubbataa turte har'a garuu mana hiikamee ofirratti dubbatu. Kaleessa namni dhabe wayyoodhaa harka turte har'a garuu mana hiikamee ofirratti dubbatu. Waaqayyo suma hin jabne jedhaa jira. Sibira dhabaa hojjedhaa dabaleessa. Sibira dhabdura hojjedhaa dabaleessa. Waaqayyo suma qaba biyya kana. Waaqayyo suma qaba maatii keetiin. Waaqayyo suma qaba waldaa kiristaanaa jiru. Hiiki sammuu kana hiika. Hojii isaa hidhanii maqaa Yesuusi. Taa'umni isaa hidhanii maqaa Yesuusi. Hiikamaa. Maqaa Yesuusi hiikamaa. Ergeessa dibaa ergeessa afuufaati. Dibata ta'u inni tuqootu kun milikkita dibataa ta'u milikkita ce'umsaa ta'u hiikami maqaa Yesuusi. Lafa dhokatee baay'ee
jira. Sammuu baay'ee ni keegatti sanaan jira. Sammuu haalli hin qabne, sammuu eenyummaa hin qabne, himu keegatti isa biyya kanaan naan jira. Tokkosuma ameen jedhadhu. Sammuu kun sammuu fi qabaatu. Sammuu haalli qabee, sammuu hojii qabee, sammuu namni qabee ta'uu hundaan, sammuu dibataan hiikame haa ta'u. Dibaa sammuu keessatti maqaa Yesuusin irratti raaji, irratti dubbadhu sammuu hiikame. Barnootaan kan hiikamu, hojiin kan hiikamu, mul'ataan kan hiikamu, abjuun kan maqaa gooftaa maqaa Yesuusin. Sibiraa kan ka'u irra jiru kaasee gala. Maqaa Yesuusin kan keessatti baasee. Dhokatanii jiraatan. Nama sibiraatti bu'ite akka kaleessaa dhokattee hin jiraattu. Namoota jagnoota dhokatanii jiran. Namoota biyyaaf fayyadan. Namoota waldaaf fayyadan. Haalli kan isaan qabe. Har'a na mul'isanaa jira Waaqayyo beekata. Meeqa keerraa sinatu mul'ataa'e. Kana booda dhokadhu weelisa. Kanadha. Lafa inni dhokatee jiru lafa ishee dhokatee jiru ol kaase. Ol kaase. Maqaa Yesuusin ol kaase. Acha barbaadee dursite, sobduun dursite. Harki kun akka dursuun si barbaada. Nama ol kaasaa jiruuf nan kadha. Harki kun akka mul'atu akka ta'uuf sin kadha. Haalli isaan danqe maqaa Yesuusin duraa ga'u. Lafa dhokatanii jiran, lafa dadhabbii isaanii isaan dhosse, lafa wallaalummi isaanii isaan dhosse, lafa cubbuun isaan dhosse. Har'a miilla godhatanii fiigane. Fiigane. Dirreen fulaatti saba kana baas. Dirreen fulaatti saba kana baas. Haroo keessanas qabama. Argi furarraa kee dhokatee jira. Bizinesiin nama kanaan dhokate. Iddoon nama kanaan dhokate. Carraan nama kanaan dhokate. Waaqayyo kannaan jedhaa jira. Ilmaan nama baay'ee qoorsa kan nama kanaan. Natti himaan jedhaa jira. Natti himaan. Waaqayyo mul'isi. Loora laala. Harki tu hojjetu jedhamne. Harki tu fiiguu nama jiru namni tu fiiguu bira jiru jedhamne. Harka jedhu yaada gurmaa qabne qabee qabne. Harki kun nama hiikaale. Harka namaatti hidhaa hiika kun argaa. Namoota baay'ee fuudhee deeman hin jiru. Kanaan jira Waaqayyo waan bara dheeraa isaanii dhabanii kanaan jira. Milikkita itti godhama. Nama simbiraa namoota arraba isaanii abidda tufu. Seexanni isaanii ta'e haalli isaanii Waaqayyo bilisa baasa. Afurri Waaqayyo namoota baay'eetti bu'a. Harka gamada sibiila gurguddaadhaan hidhamee argaa. Wanti qooboo maqasii fakkaattu. Humni ishee sibiilichi waliin gitu. Sibiilichi baay'ee gurguddaan harka namaarra kan jiru. Sibiila xixiqqoodha ishee kutan. Isheen ittiin kutan. Maqasii kun xiqqoodha. Maqasii xiqqoo kanaan amma akkamittiin waan sibiila gurguddaa kana kutta. Jedheen ergamaa kanatti nan taasaa. Akkanaan jedhe. Humni xiqqoon kuni. Wanti xiqqoo ta'uu kuni. Wanti xiqqoo mul'ataa xiqqoodha man humni irra jiru guddaa. Sibiila kana isumaan hin kutu. Waan saba kana irratti guddaa ta'een akkuma isaanii kutaan jira. Qabanaa gaddaas nama namoota baay'eetu ofii qulqulluun itti bu'a. Yeroos maqaan isaanii orma harkaa ba'a, diin harkaa ba'a, carraan isaanii harkaa ba'a, dibata baatanii kan dhokatanii mul'atu. Dokumentii baatanii kan dhokatanii mul'atu. Harri guyyaa isaan lafa isaan dhokatanii mul'atanii bal'atu. Qabaa, wanta baay'ee lafadhaa, qabaa asin. Maal ennaan nan mul'isu. Yeroo ittiin kennu yeroo gabaabuu keessatti mul'isu. Har'a milikkita irra ta'a. Humna isaanii dhagamaa eessu. Jalqabeera. Amma namoota baay'eetu biraa lafadhaa. Maal ennaan fira warraan qabu. Bukka warraan qabu ittan boo haala dha. Dursuun dura jiru warra dursan. Akka isaan dursan hin barbaade. Hin dhaabatan danda'anii lafa dhawu. Hin qabatanii lafa dhawu.
mana na yero sini itu kerja cukup ya kupa coba boleh coba ela aku akan coba berjalan atas ela namun musuh lagi berfana
jela ammo dandeessa jela ammo raajuu dandeessa ammo fudhachuu dubbachuu dandeessa. Warra kanaaf galateeffadhaa Waaqayyo.